jireenya jiraatan keessatti hamaas haa ta'u gaarii utubatti dadhabanii biyya lafa kanarraa darbu. Namni nama ta'e uumame kamiyyuu milkaa'uuf haala mijataa qofa osoo hin taane kan hin mijannes mijeeffachuun jireenya isaatti gammadee jiraata. Jireenyi lafa kana irraa akka yaadan hin taatu. Baay'een gammachuu yoo jiraatu gariin immoo gaddaa jiraata. Wal keessadha. Jireenyi addee badhaatus akkanuma caarradha. Addee badhaatuun kan jiraattu abbaa manaa ishii jabeessaa fi ijoollee ishii lamaan boonsaa fi sabkee baruu jedhaman wajjin biyya bunaamaa mandara kattaa keessa jiraatu. Biyya kana keessa kan jiran namoonni addee badhaatuun baay'ee jaallatu. Namoota baay'ee biratti amala gaarii kan qabduu fi namaaf kan ho'itudha. Namoonni hundinuu utuu akka badhaatu ta'anii gaariidha. Uumaan ganamuma nama eebbisa. Ganamuma tolchee uume. Utuu bunaamaa jiraatanii beelli guddaan mandaricha qabaachuu irraan kan ka'e uummanni biyyichaa hungeessaa xilaman. Beelli kun badhaatuu fi abbaa manaa ishii ijoollee ishii dabalatee utuu garaa hin laafiniif isaan argate. Maal haa godhan? Egaa namni lubbuu isaa baraaruuf waan danda'u hundumaa ifaajee furmaata argachuuf akkuma dadhabu isaanis beelaan rukutamurra biyya isaanii keessa baqatanii biyya oroo keessa jiraachuuf godhanan. Rakkinni biyya lafaa waan hin dhumneef achitti galaa ta'anii jireenya isaanii itti fufsiisan. Akkuma seera dhala namaatti namni jabaatee hojjetee mana ijaarratee maatis horata. Kanumarraan kan ka'e addee badhaatuun ijoollee ishee lamaan ijoollee biyyatti galaa ta'anii durboota oroo fuusiste. Ijoollee ishee lamaantu fuudhe. Cidha irratti tapha garaa garaa faarfannaa gammachuu dangaan qabnetu mul'ata. Kuni amalootuma cidhaa irratti raawwatamudha. Kan badhaatu garuu faallaa ta'e utuu baay'ee gammadanii asii faca'uu utaalanii baay'ee jaalatu. Garuu maal haa gootu? Wanti isaan gaddisiisu garaa isaanii keessa jira. Gammachuu ijoollee isaa lamaanii kan hin argin abbaan isaanii erga boqotee ji'oota muraasa guuteera. Addee badhaatuun akkamitti gammaddi? Akkamittis immoo dhiistii isa yaadatti. Garuu sababni ijoollee ishii fuusteefis gadda abbaa manaa ishii irraanfachuuf jetteetu. Duuba abbaa manaa ishii haadha manaa ijoollee ishii yeroo ishee fi iliif laattee jajjabaatti. Isaanis ni jajjabeessu, ni taphachiisu. Addee badhaatus isaan wajjin yemmuu taphattu baay'ee namatti tola. Hundumaa irraanfattee galaana gammachuu keessa naannofti. Akkuma barri takka olii takka gadi jedhan haalli jireenya isaanis akka durii miti jijjiirameera. Garuu gammachuun jiru. Akkuma gammachuun jiru gaddis jiraachuun isaa amaluma biyya lafaatii mitiire. Namnis utuu itti hin dhuffiin kana hundumaa isaa danda'ee jiraata. Kan duriyyuu xiqqaatee caalatti iyyuu gaddi addee badhaatuu argate ishii miti. Namoota baay'ee naasise. Maal godhus garuu hundumtuu gaarummaaf jettee osoo dabarte gaariidha. Ijoolleen ishii qaba jettee laattu kan biyyaa wajjin baate kooti kan jettu boonsaa fi sabkee bara boqotaniiru. Addee badhaatuun akka maataatu garaa nama nyaata. Utuu akka yaada ishiitti gadda abbaa manaa ishiitti dabaltee biyya ormaa keessa teessee gadduu hin qabdu turte. Erga Waaqayyo godhe immoo maal haa gootu? Gaddaan miidhamteetti. Dhugaa qabdi gadda dachaadha. Akkuma cabaa irratti baqaqaa jedhan gadda irratti gaddatti ta'e. Ittumaayyuu yaa jireenya biyya ormaa uumaan jajjabina ishee falaatu. Addee badhaatuun jireenya kana keessa teessatti ibidda gaddaa qaqqammachaa galaana gowwummaadhaatti rabbiif haa galatu akka nama rafatettis hin dhiisu. Guyyaan namaaf birmatu jira. Oduun mandarri kattaa midhaan argame hongeen badeera jedhamu dhagahame. Badhaatuunis xiqqoo ishii gammadaa gara bunaama mandara kattaatti deebi'uuf murteeffatte garuu yeroo ishii fi iliif akkamaa gootu. Fuutee galuuf abbaan manaa isaanii dhumaniiru. Achitti hambisuu fi garaatu tole hin jedhu. Kunis rakkinadha. Garuu gar tokkotti garaa jabeeffattee nagaatti dhaamuuf ija imimmaan guuteen ofitti qabdee hammattee akkas jetteen. Yaa ijoollee koo gara warra keessanii dhaqaa. Akkuma isin warreen isin irraa du'eef kanaafis gaarii gootan. Waaqayyo gaarii isiniif haa godhu. Mana itti uffee jettan isiniif haa kennu. Jettee nagaatti dhaamte. Yeroo ishii fi iliif imimmaan isaanii fuularraa yemmuu dhangalaasan namni hin beekne lagni abbayyaa achi waan itti fakkaata. Imimmaan isaanii roobsaa deemuuf yaalan. Yeroo ishiin garuu hin didde akkas jette. Hiq jechaa amaati ishiitti dubbatte. Himmaa koo akka deemuuf ani giddisiisa. Bakkuma ati dhabdu na naqa. Biyyi keessa biyya kooti. Waaqni keessa waaqa kiyyatti. Bakkuma ati duutatti naftu nama waan namas. Jettee ija jabinaan dubbattee imimmaan ishee ofirra laattu.
waan hundumaa kutannoo yoo raawwatan akkuma milkaa'an yeroo shanis kutannoon duukaa buutee gara kattaa iddoo namoonni baay'een adda badhaatuu jaallatan sanatti deebi'an. Yeroo kattaa ga'anis sababbii isaaniif mandarri guutuunis socho'e. Dubartoonni biyyisaa adda badhaatuudha jedhanii gammadaa simachuuf ba'an. Amala ishii jaalala ishii yaadataniitu ishii mararsiifachuuf ba'an. Garuu adda badhaatuun akka durii fuula ifaa utuutti agarsiiste gaariidha. Yaaltetti garuu hin dandeenye. Namni irra namaa fi maqaa gaarii beeka. Adda badhaatuun garaa ishii kan nyaatu waan biraati. Yeroo durboonni biyyichaa badhaatuu keenya jedhanitti ishiin garuu gadda baay'ee waan qabduuf ijoolleen ishii fudhattee baate waan dhumaniif. Boo'icha ishii laphee irraa ta'e mara namaa bu'aa ofirra teessee akkas jette. Badhaatuu naan hin jedhina inni hunda danda'u jireenya koo duwwaa waan godheef dhabdu naan jedha. Ani harka duwwaa guutu ani harka guutu naan hin manaa ba'e. Waaqayyo garuu harka duwwaa na galche. Harka waaqayyoon harkatti qabe maaliif badhaatuu naan jettu? Jettee boo'icha waan dadhabdeef sabbataan mudhii ishii jabeeffattee kaatee deemsa jalqabde. Utuu akka argatanitti hafanii silaa namoonni biyya lafaa kun hundinuu rakkinaan daraaramaafu uumaan nama hin dhiisu malee. Erga kattaatti galanii xiqqoo ta'anii booddee uumanis adda badhaatuu gargaaree haanti ishii namicha guddaa ta'e maqaan isaa Gammadaa jedhamutti yeroo ishii heerumsiste. Kun gargaarsa guddaadha. Ishiinis guddaa itti gammadde gadda irraanfachaa jireenya gaarii jiraachuu eegalte. Ganama irra galgala namatti haa tolu kan jedhaniifis kanumaan fakkaata. Yeroo isheenis heerumtee mucaa deessee mucaa da'uu ishee badhaatuun gammachuu isaa dadhabuurraan kan ka'e namoonni mandarichaallee guddisanii gammadan. Nama si fuudhu Waaqayyo siif kenneera maqaan mucichaa addunyaa kana irratti beekamaa ta'u jedhanii badhaatutti dudubbatu. Namoonni gara ishiitti wal ga'anii gammadaa fi ilmi siif dhalateera jechaa maqaa mucichaa bilisummaa jedhanii moggaasan. Ishoo jettee badhaatuun galata walirraa hin cinne dhageessistee akkas jettee aara galfatte har'a nan gammade hundaa irraanfatte. Baroonni gadda koo hundumaa darbe biyya ormaatti kophammaa waadamu omaayyuu dhabee harka qullaa ta'u yeroon nama dhabee mukan qabadhu dhabe har'a hunduu sokkee akka hamtuu ta'e wallaalummaa kootiin waaqatti gongomu rakkinni koo maaliif hin namu jedhu gooftaan na yaadatee akka na eebbisu galata bissis akka na baachisu takka ani yaadu kunoo nan jajjabaadha asiif achi deeme kanee yeroo yaadu akka na seene jette. Egaa nuyis jireenya keenya kan badhaatu wal fakkaata. Nuti garuu akkas ta'uu barbaannee miti. Garuu maal haa goonu jireenyuma dachee hawaasaa kanatu akkasidha. Waan hedduu dabarsitee boruu calaluuf hirriba dhabde. Jireenya walxaxaa fuuncaa soorrataa fakkaatu keessa kan jirtu. Miidhamni sitti ulfaatee sitti baay'achuu sararaan kan ka'e kan naaduma gootu akkas kan jettu. Qofaa taatee uumama gootu akkasi kan jettu. Jireenya lafa onaa kan jiraattu. Guyyaa sitti dukkanaa'ee ifa barbaachaaf joortee jawwartee humna kee fittee ifa barbaaddu utuu hin argatin abdii kan kutatte. Mul'anni kee fi humni kee wal gituu kan jiru jireenyatu natti hadhaa'e waaqnis nagatin kan jettu ati. Namatti fakkaata dhugaa qabda. Utuu rakkachuu baanne jaalanna garuu maaliif ta'e jettee beektaa? Ammuma waa'ee rakkinaa, waa'ee dhabuu, waa'ee wantoota naannoo keetii hin dandeessu siin jedhanii abdiis kutachisa yaaddu. Kun hundinuu maaliif ta'e jettee yaaddee beektaa? Dhiisne. Sababii rakkinaan marfamteef fuuldurri kee inni ulfina baatee si eegaa jiru yoo sitti mul'achuudhaa baateeyyuu ulfina dhuma badhaatutti argame ilaali. Rakkina kanarraa agartuu kee dabarsi fuuldura kee ilaali. Jabaadhu. Biyya lafaatti rakkina qabdu garuu biyya lafaa moo'eera kan jedhamee barreeffameef kanumaaf sitti hin fakkaatu ture. Yaada Waaqayyo na dhiise. Ani gatameera jiru hin keessummeessin. Mucaa Waaqayyoo jedhamtee rakkina keessatti waan haftu sitti fakkaata? Gonkumaa Waaqayyotu gara keeti. Meetiin talii namni Bildaad jedhamu tokko nama guddaa sooressa baabiftutti dhufe rakkina guddaa keessa ture tokkotti yeroo dubbatu jalqabni kee gad deebi'aa yoo ta'e iyyuu dhumni kee guddaa hin ta'a jedheen. Jireenya kee har'aa keessa jirtu kana ilaalee waan dubbatee fakkaata. Eeyyee dhugaadhuma dhuma keetu guddaadha. Situ faana guddinaa irra jira kanaaf gufuu sitti baay'ata. Situ faana guddinaa irra jira kanaaf rakkinni si marsa. Kanaaf waan barbaachisaa dhabde dhiisi. Callisitu malee. Atiif guddinni kee walitti dhiyaachaa jirtu. Rakkinni keessa abdii kutachaa jira. Waa'ee keenya sagaleetu jira. Faarfataan Daawit jedhamu tokko akkas jedha. Warri wanta barbaachisaa dhaban irraanfatamee nafan abdii warra gadadamuus bara baraan hin badu
jedha dhugaadha. Nama Waaqayyoon ameen jedhadhu. Irraanfatamtee hin haftu. Yaa ulfina kee dura kee jiru. Achi ga'uuf ka'e guyyaa sana rakkinni dachee awwaaraa kanaa abjuu sitti fakkaatti. Mee waa'ee keef waan yaaddu, mee waa'ee keef waan yaaddu tokko sitti himu. Yeroo ati rakkina biyya lafaa kana mo'attee qaaritee garasiin duuba iddoo ulfinaa sana dhaabatte rakkinni kalee hundinuu narraa awwaallame sun hundinuu wal fuudhee imimmaan ija koorraa haqamu gaddi gammachuutti jijjiiramu bara gaddi lakkuu dhalee gammachuun masee ajabsiif Waaqayyo an akkanan seene jettee teessee kolfa yabbuu kolfitu natti mul'ata. Kanaaf ati waan hundumaa Gooftaa galateeffadhu. Guyyaan barbaaddu sun akka dhufu hubadhu. Nama ilkaan qabutu lafee nyaachuuf kajeela. Asoosama kiyyaas asumatti goolabeera. Guyyaan eegnu suni in caalaa beetiif warqii sabni Waaqayyoo eebbifamaa marti.